Wayyaanee fi faannoo waliigalanii mootummaa Oromoo cabsina jechuun dhagahame. Wayyaanee waraana bilisummaa Oromootiin si fedhu jechuun dhagahame. Qeerroon paartiilee siyaasaa hundaaf waamicha godhuun dhagahame. Uummanni shanee balaaleffatuun dhagahame. Qeerroon shanee fi wayyaaneen tiisisa jechuun dhaaddatte. Raayyaan ittisa biyyaa injifannoon galuun dhagahame. Waraanni shanee raayyaa ittisa biyyaa dheessuun karaa Keeniyaa baqachaa jiraatuun dhagahame. Kanaa fi kan kana fakkaatan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hordoftootaa fi kabajamtoota intiroo gabaabduu tana booda walitti deebina. Ashamaa akkam nagaa jirtan walitti deebinee jirra. Shanee fi yookaan wayyaanee waliigaluu isaanii dhageenye. Lola kana dura irratti marsaa tokkoffaa dura irratti marsaa ammaa kana immoo wayyaanee fi yeroo amma keessa jirru kanatti wayyaanee fi yookaan uummata munyaalee fi nafxanyaa yookaan faannoon waliigaluu isaaniiti dhagayaa jirra. Wanti kun hangam takka dhugaa, hangam takka soba waan jedhamu hedduu bal'inaan itti deemnee waliin kan ilaallu ta'a. Maarree isinillee nu faana turaa nu waliin turaa isiniin jennaa eessayyuu hin deemina. Qophii kana akkuma seentaniin hiriyootan keessaniif sheer godhaa waliin ga'a. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa yookaan Prime Minister Dr. Abiy Ahmed yeroo darbee aangoo kana qabatee waggaa hammana lakkoofsisee as kaasee waggaa 2-3-4 kana ilmaan Oromoolleen Abiyyiin gantuudha, Abiyyiin nafxanyaadha, Abiyyiin maal jedhee ofirraa fageessaa ture, ofirraa dhiibaa ture. Innis sababuma sanirraan kan ka'e ilmaan Oromoo isa duuba deebinaan isarraa gara gallaan deemee karumaa isaaf mijatetti innis mataa qabatee nafxanyaa waliin dhaabbataa ture. Nafxanyaanis isuma jala jaarramtee waraana fannoo hidhachiiftee leenjiftee mootummaaf akka isaan bobba'an gootee mootummaanis dhimma itti bahaa turuu isaa ni beekna, walumaan beekna, atis ni beekta. Maarree eega dhimma itti bahaa ture yeroo ammaa kana keessattuu waa'ee Finfinnee irratti yeroo kantiibaan magaalaa Finfinneen ta Oromooti, Finfinneen handhuura Oromiyaati, dachii Oromooti jettee yeroo isin dubbattu ilmi abbaa gadaalleen dachiin Finfinnee Oromoo mareet naw jedhee gizee inni dubbatu nafxanyaan rifattee yookaan mataan gad deebitee hamma isa gargaaraa turtellee duraanillee waa jaalattee isa hin gargaarre sigala jaalattee isa hin gargaarre dirqamaatu isa jala bulche malee jaalattee hin seenaa. Nafxanyaan yoomiyyuu Oromoof hin firoomtu, yoomiyyuu Oromoo hin jaallattu bu'aa ofiitiif yoo taate malee. So kanaafuu sanirraa kan ka'e nafxanyaan Abiyyi jala harka deeffattee yeroo ammaa kana faannoo fi wayyaaneen waliigaluun isaanii dhibbaan dhibbatti waan irra gamee kuni waan shakkii takka qabu miti. Lolli yeroo ammaa deemulleen wayyaanee fi nafxanyaa gidduutti miti. Hin shawwadaminaa kana. Nafxanyaa fi wayyaanee gidduutti lolli deemaan jiru. Fannoo fi wayyaanee gidduutti tibbilee gidduutti lolli deemaan jiru. Kan lolli deemaa jiru nafxanyaa fi yookaan nafxanyaa fi wayyaaneen harka lafa jalaatiin walii galanii mootummaa Oromoo kana cabsuuf jabaatanii halkanii guyyaa alaa fi keessan jaaramanii lafa jalaan siyaasa isaanii takka godhatanii deemaa jiran. Kanaafuu nu hoo maalirra jirra? Nu hoo maal godhaa jirra? Maal godhuu dandeenya? Shira isaanii sanoo akkamiin facaafna? Akkamiin karatti hambifna? Akkamiin abjuu goonee hambifna? Waan jiru hundaa'u bal'inaan kan laallu ta'a hordoftoota fi kabajamtoota. Oromoon akka Oromootti
qophaa'uun irraa eegama. Oromoon akka Oromootti jaaramuun irraa eegama. Gandaa fi lagaa fi kutaa wal qooduu dhiisee akkuma yeroo darbee sanitti wayyaanee jala fiiguu osoo hin taane Oromoon saba guddaadha. Oromoon saba bal'aadha. Yeroo kamuu Oromoon uf tahee jiraatu qaba. Qabeenya ofirratti uf tahee jiraatu qaba. Yoo ati uf hin taane namni qabeenya keetirratti diinni dhufee yeroo abbaa ta'u maal gootaa falmatta? Wanta ati falmattuuf hin jirtu. Maal gootaa wareegama guddaa kafalta. Eega qabsootee ooftee gizee qabsoontee galma geesse. Hayyuu kee ooftee diinaaf gurgurtee diinni sun dhufee hayyuu san jalaan seenee qabeenya keetirratti abbaa ta'u taate maaliif qabsoofte? Maaf laffaata? Maaf lubbuu tee aarsaa goota? Obboleessa keetillee maaf lubbuu isaa aarsaa goota? Ilmaan kee maaf aarsaa lubbuu isaanii aarsaa goota? Qaxalee ilmaan qeerroo meeqaatu qabsoo kana keessatti karatti hafe? Kanaafuu Oromoon akka Oromootti tokko taatee jiraatuun irra dirqama. Lagaa fi gandaan Abiyyi nafxanyaa Abiyyi jinni jechuu dhiiftee har'ayyoo Abiyyi jalatti kan jaaramtu ta'e nafxanyaa fi wayyaaneerra ka wal gubee hin jiru, ka wal ciree, ka wal camaddadee hin jiru qabeenyas yoo ta'e keessaa eefa Abiyyiin aangoo qabate as jechuudha. Sigalaami. Isaanuu harka wal fuudhu jiran Oromoo. Abiyyiin ilma keessan obboleessa keessan maaf qabatuu dadhabdan? Maaf qabatuu dadhabdan? Paartoonni siyaasalleen asirratti kaafaa'uun jenne ani ergaan kiyya akka nama dhuunfatti Oromoon sigala wanti tokkoffarratti beekamuu qabu yeroo ammaa kana tokkoffarratti wanti beekamuu qabu Oromoon yeroo ammaa kana paartii kaafaa'uu hin jenne ABO hin jenne sigala waraana adda bilisummaa Oromoo kan hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru hin jenne paartii badhaadhinaa hin jenne yeroo kanatti uftuulummaan Oromoo hin barbaachisu. Taasa hin barbaachisu. Oromoon amma uftuuluun yeroo paartiin badhaadhinaalles uftuuluun isaa hin barbaachisu. Uftuulummaa dhiisee biltsiginnaanis uftuulummaa dhiisee kaafaawonis uftuulummaa ufittummaa dhiisee ABO'nis WBO'nis isaan hundinuu Oromoodha. Ilmaan abbaa tokkooti. Hundinuu marcumaaf fiigaa jiran malee waan saba kanaa fiigaa jiran natti hin fakkaanne. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne osoma paartii feene deeggarru dhugaa hawaasa keenyallee keessa gabbuunee dubbatuun nurratti dirqama. Paartonni siyaasaa Oromoo paartii naannoo biraarraa adda dhugaan isiniin jedha. Wallahi adda maaltu adda godhe yoo jettan tokkummaa hin qabdu waliigaltee hin qabdu diina cabsuun beeku diinni isii cabsa diinni isimarraa isinumarraa afaan argateetuma deebi'ee nu cabsa. Oromoo wanni nyaachisu yeroo hunda Oromoo wanni dhoosisu Oromoo wanni cabsu paartii siyaasaati. Uummanni Oromoo uummata diinni cabsuu miti. Uummanni Oromoo uummata diinaaf waraanamuu miti. Ummanni Oromoo ummata rasaasni diinaa dha'u miti. Ummanni Oromoo ummata sigala ummata siyaasaan diinaa cabsituu miti. Ummata waanjoon gabrummaa diinarraa irra fe'amtuu miti. Ummanni Oromoo ka waanjoo gabrummaa bara dhufaa dabra Oromoo irratti fe'u paartii siyaasaati. This is the number 1 paartii kafaa'ooti. Dhugaan isinitti makama. Hubadha qabadha paartiin kafaa'ootuun har'a hin hundeeffamne sigala har'a hin hundeeffamne kan isin hundeeffamte har'a miti bara Abiyyi keessaa miti kan paartiin kafaa'ootuun hundeeffamte jechuudha. Yeroo dura paartiin kafaa'ootuun maal akka turte beeytanii madirak turte yeroo duraa jechuudha. Amma akkuma biltsiginnaan podiyoon deemtee maqaa biltsiginnaatti geeddarattee kafaa'oonis duraan madirak kan turte madirak irraa karaa kafaa'ootti jijjiirrattee jechuudha. Kan Oromoo ilaa irraa nyaachisaa jiru
paartii siyaasaati malee ummatni Oromoo dogongoreeti miti. Ummanni yeroo hunda wanni boochisu wanni gabummaa jalaa kaasuu dadhabee Oromoo dudda kute hanga paartiin siyaasaa walii galtutti hanga paartiin siyaasaa warri hayyoota jee ummata Oromoo dura deemu kun tokko tahee nu Oromoodha. Nu Oromoof dhaabbanna. Je'ee gabbayee gaaddisa tokko jalatti mari'atee tokko hin taanetti Oromoon ni bilisooma jettee ufi hin sobin. Mataa kee hin shawwadin. Hawaasa nagallee hin ficcisiisina. Ani dhugaa yoon dogongorellee na of kolchaan ilmaan Oromoo hundaa nan jaalladha nan kabaja paartolee siyaasaallee hunda nan kabaja nan jaalladha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti dirqamni nurraa barbaachisu mootummaa amma jiru kana jala hiriiruutu nu baasa. Maaliif jettanii na gaafatuun keessanii noo yeroo faannoo fi wayyaanee walii galte kanatti wallaahi yoo faannoo fi wayyaanee waliif galtee harka dhugumaan akkuma amma jamaa jiru kanatti harka wal fuutee kan lola mootummaa kanarra bantu taate waan addaatu dhalatuuf deema na dhaggeeffadhaa. Oromoon Finfinnee keessaa ba'uuf teessi. Gurbaan sun maal jeenaan jaa Oromoo yoo Finfinnee gadhiiftee hin baane yoo shirri nafxanyaatii fi shirri wayyaanee kun harkatti kan fashalaa'u ta'e Oromoon Finfinneen akkuma dur akkuma amma ilmaan abbaa gadaa harka jirtu taanuma ilmaan abbaa gadaati. Qe'een Tufaa Munaa taanuma Abiin Ahmad har'a bulchaa jiru borullee taanuma ilmaan Oromooti. Hubadhaa kana sii gala. Garuu yoo akkana teenyee laallee mootummaa cabu jiru ummata nagaa kan shiraan ummata nagaa ficcisiisanii mootummaa maqaa balleessisiisaa jiran kana teenyee laallee mootummaarra laallee mootummaa dhiibnee mootummaa keenyaa miti mootummaa nafxanyaadha. Abiyyiin nafxanyaa abiyyiin maali jennee kan wama adda addaa gurree mootummaarra kan duullu ta'e cabiisa ittiin macarrashaa Oromoon duddaan lafaan kaane cabuuf teenya. Yeroo rakkoon dhufte paartoleen siyaasaalleen gadi baatee ummatatti iyyiti. Gadi baatee ummata sossooftee iyyitee waggaa rakkoon mataa isaaniirra geesse. Iyyisiiftee ummata nagaa ummata siivilii ficcisiifte. Garuu har'a gaafa rakkoon ummata nagarratti raawwatu gochi dugugaa sanyii genocide ummata irratti raawwatu maaf callisan eessa jiran mee paartiin siyaasaa eessa jirti tan gizee taan maqaaf hayyuu Oromoo ofiin jettu eessa jirti mee yeroo kana ummanni dhumu kanaan na dhibeen yeroo ammaa kana dirqama Oromoon paartoleen siyaasaa dirqama mootummaa kana walii galtee shira ummataa kana harkaa facaaftee shira isaanii kana abjuu gootee hambisuu qabdi akka yaada nama dhuunfattiidhaan. Yoo kana hin ta'u taate Oromoon halkanii miti guyyaa Finfinnee keessaa akka horiitti hiriirtee karaa Oromiyaa deemti. Kana qabadda harroomtee akkuma tana duratti nafxanyaa farda nafxanyaa yookaan farda wayyaanee taatee Oromiyaan maqaan Oromiyaa jedhamu kunu nafxanyaan dhaalamuuf ta'a. Maal naan jeejaa qabadda. Kana waan ta'eef gama waraana shaneetti yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuunitti yoo as deebine marroonis yoo dhugumaan obboleessa keenya marroo dirribaa ni jaalannaa ni kabanya ergaa kana sheer godhaati biraan akka bira ga'u abdiin qaba. Yoo dhugumaan Oromoo fin qabsaa ani saba kiyyaa fin qabsaa akkuma tana dura karkarroo fi bineensa Oromiyaatiin bilisa baasaa je'ee dhaaddate san. Karkarroo fi bineensi inni jedhu karkarroof bineensaa miti waan inni jedhu adeemsa dubbii isaa ni beena
yoo wanni inni jeesuun bineensuma dhugaa sanitti akka na harkaan gorre bineensuma dhugaa aan afaanin jeesanitti akka na harkaan hin gorre qabsoon tiyyatuun akka qabsaa'ee hantuuta dhalee eegirratti xiixe kabaanan san harkaa hin taane yoo kan jedhu taate yoo dhugumaan saba kiyyaaf hin qabsaa ka jedhu taate marroon dirribaalleen guyyaa zaa ammaa tanarraa kaase wayyaanee jalaa deebi'ee mootummaan walii galtee uumee ummata keenyarraa roorroo deebisuun irratti dirqama yoo sani hin ta'u taate waraanuma adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kanaayyuu nu akka Oromootti itti qabsoofnee ofirraa murree baasuu qabna gonkumaa waraanni arra ummata keenya kana dhumu biran dhaabbanne maal nu godha Oromoo maal nu godha waraanni ummata keenya bira hin dhaabbanne ummata keenya kan dhumaa jiru ummata keenya kan dhumaa jiru bira kan nu hin dhaabbanne maal nu godhan Oromoon akka Oromootti waraana adda bilisummaa Oromoo qabnaa jennee ufsomna gizee hunda ufsobuun kun maaf nu barbaachisa ufsobuu kanarraa yoo xiqqaanne yoo ufduuba irraa deebine irraa waan filatamaa waraana faannoo laala teeppillee filaala waraana wayyaanee kana ilaalame mee waraana nafxenyaa faannoo kana laala warra ummata nama ummataaf yaadu nafxenyaa jettanii nimi nafxenyaa maqaa laal nafxenyaa jechi ji'o kuni sii gara maqaa akkuma Oromoon gaallaa jedhame maqaa qabsooti malee nafxenyaan nurra jaaramtee jirti nafxenyaan diinagdeenis siyaasaanis kara waa hundaatiin nurra jaaramtee jirti qabadhu kana wallaahi nurra jaaramtee jirti arra waraanni isaan jaarratan akkuma nu waraana adda bilisummaa Oromootiin dhaaddannu faannoon ummanni Amaaraa dhaaddatuun sii gala faannoon ummanni Amaaraa dhaaddatuun har'a ummata isarraa nyaatteeti roorroo ummata isarraa deebisaa jirti nu waraanni adda bilisummaa Oromoo ummata Wallagga irraa nyaatee ummata keenyarraa nyaatee dhugee garuu deebi'ee roorroon gizee itti dhuftu kara Keeniyaa baqatama hin beektan isin kana warri ani waraana ani itti gaafatamaa waraanaati namni kun itti gaafatamaa waraana kanaati je'amee yaadamu hundi adda ofii rasaasaaf waan kennan hin seenaa kan adda rasaasaaf kennu qeerroo fi qarree ilmaan Oromoo warra onnee sibiilaa kan nafxenyaa fi wayyaanee dura dhaabbataa tureetu rasaasa adda ofii rasaasa diinatiif kennaa jira ummata ofii ummanni kiyya durra an haa du'u jee nafsi ofii aarsaa godhee ummata kanarraa roorroo deebisaa jira malee waraanni adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa waraana adda bilisummaa Oromoo roorroo ummatarraa deebisaa jira ummanni Wallaggaa bar waggaa meeqa dhumaa jira waggaa meeqa cafaacafamaa jira qabeenyi isaanii saamamaa jira maaf guyyaa tokko maaf irraan deebisin mee magaalaa waraanni mootummaa yookaan waraanni naftanyaa qabate tokko maa irraan ariin mee kam irraa ari'an magaalaa waraanni mootummaa ufiin gadhiisee keessaa bahe qabatanii magaalaa kana harkatti galfanii magaalaa kana harkatti galfanii yaa ki kuni gootarraan eegamu hayyurraan eegamu sii gala ani kan jedhu bar Oromoon tun osoo walii galtee takka taate waan takkaa yoo dubbatuu baatte bar Oromoon sii gala addunyaan tunuu bar isiif hawwiti silaan garuu wantummaan Oromoo kana adda diigee yeroo hundaa ima qabsoofti qabsoon hoggaa deemtee galma geessee bilisoomne jenne zeerootti no harkaa deebiti kuni maali namu akkamitti ka Wallaggalleen akkamitti ani Wallaggaa akkamitti namni Wallaggaa marcuma hin arganne akkamitti na Wallagga way namaa gadiyya ka Arsiilleen ani Arsiidha akkamitti namaa gadiyya kan Jimmalleen an Jimmaadha akkamitti namaa gadi kan Shawalleen akkas jaa sii gala kana wanni nu cabse
paartii siyaasaa keessatti illee kana wanni nu cabse hubadhaa. Abiyyiin Ahmad paartii badhaadhinaa tunu yeroon inni ummata paartii siyaasaa Oromoo tanaaf wal jammaraniiru eeguma paartiin siyaasaa tun ufuma isiitiif mootummaa kanallee ufitti kaafte wal qoqqooddee jechuudha. Akka diinni isaan addaan hiratu deemu argeeti Abiyyiin Ahmad dura kaan fuudhee achi baasee kaanas baasee isaanuma addaan facaase. Maaliif kana godhe beektanii isin? Kun marcumaan akkamittiin hagana argadda yaa? Kunnatu qabsoo keessa hagana ture ani akkamittiin waan akkasii argatu dhabe yaa? Kana wanni ummata keenya facaase. Gize matakka waliigaluu hin jiru. Amma yeroo nafxanyaa fi wayyaanee waliigaltee mootummaa Oromoo cabsuuf deemtu gaallaatu arakkiloo jira jettee cabsuuf deemtu kanatti shaneen gizee deebitee diina jala fiiddu. Dhugumatti isin shaneessanii. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti yookaan mootummaa waliigalee ummata isaa kanarraa roorroo tana hin deebisne lafa isaa tan saamamaa jirtu, lafa qotee bulaa tani saamamaa jirtu. Ummata ofiifuu hongeen dhayee hongeen miidhe kana irratti yeroo waraanni irra baname, waraanni gama lama irra wal ta'ee lafaa fi qabeenyi isaa saamamaa jiru kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo isarraa nyaatee ummatarraa nyaatee ummatarraa dhugee dudda ummatarra deemee galee yookaan ummata kana roorroo kana akkana dhiisee ilaalee gizee dachiin nagaa achi as bahee anaan lolee anaatu maal jookataatu taate nu waraanuma adda bilisummaa Oromoo jalsaniyyuu hin beennu shanee beeyna malee maqaan mootummaan shanee ta'ee moggaaseef sun dhugaadha san boodan. Dhugaa jennee fudhannaawu dhuguma sun. Wallaahi isa dhugaa jennee fudhannaawu. Ummanni kana dhumu kun isaanirraa nyaatanii isaanirraa dhuganii yeroo diinni alaa dhufee diinni isaan dhawu rasaasni gizee diinarraa itti dhukka'u qawween isaan ba'atanii deeman bishaan aylaandiiti moo qawween wayyaanee ibidda ba'atti yookaan rasaasa ibiddaa ba'atti tan waraana adda bilisummaa Oromootun bishaan ba'atti. Bombi maafi yookaan matarayyaasimaan adda bilisummaa Oromoo bishaan ba'ata moo rasaasa ba'ata? Naa deebisame. Addi bilisummaa Oromootu Oromoo maaf qabsoofteesi? Dhugumaan hoo Oromoo maaf qabsoofte yoo dhugumaan saba ofiitiif qabsoofte ummata kana dhumaa jiru kana maaf callisanii ilaalan? Wallagga takkitti san bilisa baasumaa daddabanta Oromiyaa haa teessu dhiisi Oromiyaan ofirraa dhoowwiti. Wallaggi maqaa isaaniitiin dhumataa jirti maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin uummanni nagaa dhumatee saamamee mancaafamaa jira qabeenyi uummataa. Rabbi isaan haa mancaasu booshane matana. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti wanti uummata Oromoorraa eegamu hayyuun biyyaalleen sheekotiin biyyaalleen qeesiin biyyaalleen paartii siyaasaa Oromoo tan hedduutti baatee rakkoo isaan hedduu jirtu kana hundaa'u kara dandame ilaaltee ummata kana walitti fiddee ummata kana yoo walitti araarsitee shira wayyaanee kana kan hin cabsine taate rakkoo guddaatu ummata Oromoo irratti gahuuf deema. Waan guddoo waan takka Oromiyaa yookaan Itoophiyaa tana keessatti hin taaneetu sheenaa ilmoorraa ilmootti dabru malee sheenaa gistak namarraan baanetu golgola addaatti Oromootti as deemuu deema. Yoo akkuma kana akka itti fufamu taate jechuudha. Kanaaf ummanni keenya mootummaa faana hiriiruu qaba. Yeroo ammaa kanarraa ka'e mootummaa faana hiriiruu qaba. Mootummaan humna qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo rasaasni inni ba'atee deemu yoo hawaasaaf waan goone yoo roorroo hawaasa isarraa hin deebifne maal godhaaf maal nu godhanu amma booda rasaasa waraana adda bilisummaa Oromooti jennee binnu nuti akka qeerroo Oromootti amma booda mootummaa keenya yookaan raayyaa ittisa biyyaa biraan dhaabbatuun dirqama Oromooti. Dirqama keenya bahatuu qabna.
falmannee hanga dandeenyu waan dandeenyu qabeenyaan hufnaan waraanan hamma dandeenyu falmannee moo'amuun ni jirti moo'atuun ni jirti yoo moo'amne kan fuula duraatiif dabaree dhuftuuf itti qophoofne yoo moone immoo zaqaazannee nafxanyaa of jala bulchinee hammannee haala naga ta'een jechuudha. Bifa dimokiraasii ummata sabaaf sablammoota hunda hammatuun ummanni keenya ummata jaalalaa waan ta'eef muummichi keenya illee ummata jaalalarraa waan dhalateef nuti akkasi bira dhaabbatuun dirqama keenya dirqama Oromooti dirqama Oromoo kutaa 11ti saba biraan baanu ilmaan Oromoo hundinuu amma booda waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo mootummaa walii gale qofa kan gargaaramu taasa gargaarsi tokko gargaaramuun qaba amma booda ummanni keenya dhumaa jira rasaasni nu binnu deebi'ee ummata keenya fixaa jira maal nu godha deebi'uu qaba ummanni keenya karaa waraana irraa amma booda waraana jala deemuun qabu daangaa ofii eeggatu kanuman jaanii video biraa waan waraanni kun irratti ga'u guyyaa guyyaan jala buunee waan argine hundaa'u qindeessinee kan isiniin geenyu ta'a qophiilee hafa waliin nagaan tura isiniin jenna hordoftoota fi kabajamtoota video kanas share gochuu hin dagatinaa channel kanas subscribe gochuu hin dagatinaa mootummaa cinaas akka dhaabbatan waamicha isiniif goonee jirra qabeenyaa fi dandeettii fi waan qabnu hundaan mootummaa cinaa raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbatan isiniin jenna waamicha qeerrooti kuni video biraatiin hamma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa isiniin